Tole barattootaa fi hordoftoota meetii chaanaal nagaan waaqayyoo waaqa jiraataa hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii akkam turtan akkam yoo nageessan ani nagaa kooti galata waaqayyoo. Egaa lafa jirtan hundumaatti nagaa isiniif haa baay'atu. Namni nagaa qabu waan hundumaa qaba. Nagaan hunduma keessaniif haa ta'u. Akkasuma warri haaraa dhuftan bakka nagaan dhuftan nooroo isiniin jedhee jira. Egaa akkasuma barnoota kana dudduuba deebitanii tartiibaan hordofuu dandeessu. Fakkeenyaaf kun kutaa 18ffaa isaati. Kutaa 17ffaa isaa diskiripshinii fi koomentii jalqabaa irraa argachuu dandeessu. Kanaan hordofuu dandeessu jechuudha. Akkasumas meetii chaanaal sabskiraayib godhaa. Akkasumas immoo sheerii godhaa namoota barnoota afaan Oromoo barachuu barbaadu biraan ga'a. Sababni isaas obboloonni baay'een isaanii biyya keessa yeroo jiran barnoota otoo barachuuf fedhii qabanii carraasaa dhabanii osoo hin baratiin kan biyya ambaa kana keessa jiraatan baay'ee isaanii jiru jechuudha. Amma immoo carraa barnootaa akkaataa ittiin baratan waan argameef kanaaf sheerii yoo gootan nama qubee afaan Oromoo barreessuuf dubbisuu hin dandeenye tokko biraan geessanii namni sun asirraa hordofuu yoo barate wanta gaarii gochuu keessaniif waaqayyo gatii keessatti niif kennaa jechuudha. Egaa kun gargaarsa waan ta'eef anis immoo namoota qubee afaan Oromoo sirma barreessuu fi dubbisuu hin dandeenyeef jalqabame waan ta'eef kanaaf haala sanaan irra deddeebi'ee gadi fageenyaan barsiisaan jira. Asirraa yoo hordofan akka salphaatti baruutii danda'uu jedheen amanaa baraanis jiru baraas immoo jiru jechuudha. Kanaaf carraa kana namootaaf laadhaa isiniin jechuun barbaada. Egaa jaalalaan isiniin gaafadhamu jechuudha. Kanaaf galatooma egaa hundumaafuu gara barnoota keenyaattiin darbaa. Barattoota barnoonni akkam qayyabannaan jabaadhaa egaa barnoota keenya guyyaa har'aatti otoo hin darbiin duraa kutaa 17ffaa keessatti mata duree 2 gubbaatti barannee inni yaadattu mata dureen nuti barannee jecha tokko keessatti gosa jechaa arfanuu argachuu dandeenya jedhee isin barsiiseen ture. Gosi jechaa arfanii jecha sagalee gabaabaa, jecha sagalee dheeraa, jecha sagalee laafaa fi jecha sagalee jabaataadha. Jecha tokko akka inni laafatu yookiis akka inni jabaatu kan godhu dubbifamaadha. Akka inni gabaabbatuu fi akka dheeratu kan godhu immoo dubbachiiftuudha. Fakkeenyaaf jechi tokko sagalee gabaabaa qaba kan jennu yoo dubbachiiftuun tokko qofaa barreeffamtedha. Jechi nama jedhu a dubbachiiftu tokko asitti haan dubbachiiftuun tokko jechi kun sagalee gabaabaa qaba. Jechi kun immoo raafuu jedha. Jechi raafuu jedhu immoo sagalee dheeraa qaba. Jechi tokko sagalee dheeraa qaba kan jennu yoo dubbachiiftuun gosa tokko 2 taatee walitti aantee barreeffamtedha. Kanaafiyyuu jechi raafuu jedhu haan si'a 2 barreeffame walitti aanee huun dubbachiiftuudha si'a 2 walitti aanee barreeffame. Kanaaf jechi kun sagalee dheeraa qaba jennaa jechuudha. Akkasumas jechi tokko sagalee laafaa qaba kan jennu yoo jechi sun dubbifamaa tokko qabaatedha. Fakkeenyaaf jechi saba jedhu sagalee laafaa qaba. Eessatti laafee? Baa biratti laafee jechuudha dubbifamaa tokko waan ta'eef. Akkasuma jechi waggaa jedhu sagalee jabaataa qaba. Eessatti jabaatee? Gaa biratti. Dubbifamaa gosa tokkootu 2 ta'ee walitti aanee barreeffame jechuudha. Egaa dubbifamaan afaan Oromoo 21 dubbachiiftuun immoo 5 jechuudha. Kanaaf jechi nama jedhu kun sagalee laafaas ta'uu hin danda'a. Asitti sagalee gabaabaadha kan jenne dubbachiiftuu haala maa irratti hundoofneeti. Asitti immoo laafaa jechuu kan dandeenyu maa irratti hundoofne laafaas jechuu hin dandeenya. Kanaaf haala sanaan asitti amma kun saba kan jedhu laafaas ta'ee jira. Gabaabaas ta'uu danda'a. Eessatti gabaabaa kan ta'u immoo dubbachiiftuu A fi asitti dubbachiiftuu A biratti akka inni gabaabbate ibsuus hin dandeenya jechuudha. Kanaaf haala sanaan hordofuu dandeessu. Amma gosa jecha arfan kana isinitti himee jira. Jecha sagalee gabaabaa, jecha sagalee dheeraa, jecha sagalee laafaa, jecha sagalee jabaataa. Isaanuma kana immoo jecha tokko keessaa argachuu dandeenya. Fakkeenyaaf jechi kun gaarummaa jedha.
Jecha gaarummaa jedhu kana keessaa gosa jechaa arfan isaan kana keessatti arganne sana hunda isaanii asii argachuu dandeenya. Fakkeenyaaf gaan sagalee dheeraa qaba haa waliin jechuudha dubbachiiftuu haa lama waan ta'eef. Raan sagalee laafaa qaba. Huun immoo sagalee gabaabaa qabdi. Dubbifamaa maal lama walitti taane barreeffame waan ta'eef sagalee jabaataa qaba jechuudha. Akkasuma asitti immoo haan sagalee dheeraa qabdi jechuudha. Kanaaf gosa jechaa arfanuu as keessaa argachuu akka dandeenye isinitti himee ture jechuudha. Amma immoo mata dureen tokko immoo amaloota qubee dachaa jecha keessatti isaan qaban barannee turre. Egaa qubeen dachaa dubbifamaa keessatti ramadama. Haa ta'u garuu akka dubbifamaa jabeessuu fi laaffisuu keessattiin ga'een inni qabu ofuma isaa deebi'eetoo laafaa ta'e immoo yeroo tokko immoo deebi'ee jabaataa ta'a. Malee akka qubee dubbifamaa jecha waggaa jedhee waa gizee lama barreesse qubee dachaa keessattis jecha tokko jabeessuudhaaf gizee lama barreessuun narra hin jiraatus eeyyamamaa miti. Fakkeenyaaf jechi dhadhaa jedhu sagalee laafaa qaba. Dhadhaa eessatti laafee asitti dhaa biratti. Jechi immoo mudhii jedhu immoo asitti dhii biratti maal ta'e hin laafe hin jabaate. Dhadhaa jennee hin laafisne mudhii jennee immoo hin jabaasine. Kanaaf qubeen dachaa bakkatti jabaataa ta'uu bakkatti immoo deebanii laafaa ta'uu kanaaf amala jijjiiramaa waan qabaniif jecha keessatti yegguu dubbannu baruu dandeenya jechuudha. Jabaachuuf laafachuusaa tokko immoo jecha keessatti jabaachuu fi laafachuusaa baruu hin dandeenyu. Yoo maal ta'e malee yoo ima keessa gale malee. Fakkeenyaaf jecha hodhe jedhu kana hani amma hodhe jedhee sini yoo dubbise namni kan biraa immoo dhufee hodhe jedhee yoo dubbise jecha kana lachaan keenya yoo sirrii dubbisne. Maaliif jecha waan ta'eef hodhes jedhee yoo dubbise hodhes jedhee namni kan biraa yoo dubbise lachaan keenya sirrii dubbisne. Garuu asitti namichi suphee irraa jabanaa naaf hojjete yoo jedhe sirriin dubbise. Garuu namichi dhiifama isa kan biraa keessan gali jechuudha. Oliin deebi'e asitti dogoggora koodha dhiifama. Mucaan harma hodhe yoo jedhe sirriin dubbise. Garuu mucaan harma hodhe jedhee yoo dubbise sirrii miti ima keessatti jechuudha. Kanaaf asitti immoo boonaan huccuu hodhe jedhee yoo dubbise sirriidha. Garuu boonaan huccuu hodhe jedhee yoo dubbise sirrii miti. Kanaaf asitti hodhes jedhee jecha keessatti dubbisuu nan danda'a. Ima keessatti garuu wanta inni ittiin barreeffame akkaataa galumsa isaa irratti hundaa'uudhaan adda baafanna malee qubeedhaa kana si'a lama barreessuun hin danda'amu jechuudha. Fakkeenyaaf jechi kuni suphee irraa heelee dhoofte. Caalaan huccuu suphe. Asitti jecha kana suphee jedheen dubbisee sagalee dheeraa qaba laafaadhasi. Garuu heebiraan bisee asitti immoo supheen godhe jechuudha. Kanaaf phaadhuma laafetu asitti immoo dhufee jabaatee suphee ta'ee jechuudha. Fakkeenyaaf namichi suphee irraa jabanaa naaf hojjete kan jedhu kana asitti jechi kun suphee jedha. Asitti immoo namichi uffata koo suphee naaf fide yoo jedhes jechuma asitti suphee jedhee dubbise asitti immoo suphee jedhee dubbise. Argitanii? Kanaaf egaa goodaatti jechi tokko laafaas jabataas jechuu dandeenya. Garuu jecha keessatti ima keessatti gaafa dhufu immoo jechi sun laafaas hin ta'a jabataas hin ta'a. Suphee jedhee laaffiseen dubbise. Suphee jedhee immoo jabeesseen dubbise. Akkaataa galumsa ima sana gubbaatti hundaa'uudhaan adda baafachuu dandeenya jechuudha. Haala kanaan amaloota qubee dachaa adda baasuu dandeessu. Walumaa galatti qubeen dachaa yeroo tokko laafaa ta'uu deebi'an immoo jabaataa ta'uu yeroo tokko immoo qubeedhuma dachaa sana jecha keessatti laafaa ta'uu fi jabaataa ta'uusaa adda baafachuu hin dandeenyu. Eessatti adda baafachuu dandeenyallee ima keessatti jabaataa fi laafaa ta'uusaa adda baafannaa. Kanaaf haala kanaan qayyabachuu qo'achuu dandeessu. Gara barnoota keenya guyyaa har'aatti
waliin haa dabarrume. Egaa barnoonni keenya guyyaa irraa immoo gosa jechaa arfan keessaa adda kan ta'e jecha irra butaa baranna jechuudha. Jechi irra butaa dubbifamaan gosa lama walitti aanee yoo barreeffamee fi dhuma irratti yoo gale jechi sun irra butataa jedha. Jechi sun maal ta'a? Irra butataa. Yoo maal ta'e dubbifamaan gosa lama walitti aanee yoo barreeffame. Fakkeenyaaf jechi halkan jedhu. Jechi halkan jedhu irra buta kan ta'e hal kan irra buta meeqa qaba? Lama qaba. Jalqaba laa fi kaa biratti irra buta ta'e lammata immoo naan ittiin cufame ittiin xumurame kun asitti irra bunni halkan jenne malee halkana jechuu hin dandeenyu. Kanaaf jechi tokko gidduutti irra buta ta'a, dhuma irrattis irra buta ta'uu danda'a jechuudha. Akka kanattiin jecha ilkaan jedhu. Jechi ilkaan jedhus eessatti hilkaan naan asittis irra buta ammasii laan asittis irra butaa jechuudha. Fakkeenyaaf farda, dugda, murtoo, gorsa, jaarsa, gonfoo, margaa, humna, leenca, beekumsa, golgaa, amantoota, gooftaa, qulqulluu, barsiisuu, aangoo, gurguddoota, marsaa, marga, magarsaa, caalchisuu, salphisuu, barbaaduu. Egaa jechuun nama dubbise kun hundi isaanii irra buta. Bakki isaan itti irra buta ta'an immoo bakkan qalama magariisaa jala sarara kanatti hundi isaanii irra butaa jechuudha. Fakkeenyaaf jechi kun margaa jedha. Margaan maqaa namaati. Asitti immoo marga jedha. Margi immoo wanta lafaa margudha jechuudha. Haa tokkotti biraan bisnee gabaabsine marga jennee dheeressine immoo margaa jenne jechuudha maqaa namaa. Kanaaf haala kanaan jecha irra butaa adda baafachuu dandeenya jechuudha. Akkasumas itti caalchisuu jedha. Jechi caalchisuu jedhu kuni egaa qubee afaan Oromoo keessatti dubbifamaan sadii ta'ee walitti aanes barreeffamuu hin danda'u. Dubbifamaan gosa sadis walitti aanee barreeffamuu hin danda'u. Amma otoo laallee kuni dubbifamaa gosa sadiiti. Garuu qubeen dachaan akka dubbifamaa tokkotti fudhatama waan ta'eef qubee dachaa kana chaa kan jedhu akka dubbifamaa tokkotti fudhanneetu laa akka inni irra buta ta'u taasisne jechuudha. Kanaaf bakka kamittuu qubee dachaa gaafa fayyadamnu akka dubbifamaa tokkotti malee akka dubbifamaa lamaatti fayyadamnu. Akka dubbifamaa lamaatti akka jabaatu immoo akkuma baranne hima keessattis jecha keessattis adda baasuu dandeenya malee qubee dachaa lama walitti taasisnee barreessuun seera miti. Kanaaf asitti immoo qubee dachaa akka dubbifamaa tokkotti fudhannee salphisuu jennee dhiifamaa caalchisuu jennee asittis immoo qubee phaa akka dubbifamaa tokkotti fudhannee salphisuu jennee jechuudha. Kanaaf haala kanaan qayyabachuutii dandeessu jechuudha. Asitti waan tokko isinitti himuun barbaada. Kanaan dura isinitti meera garuu naa lamaan xumuruu hin dandeenyu. Bakka kamittuu jechi tokko dubbifamaa lamaan jalqabuus hin dandeenyu, dubbifamaa lamaan xumuruus hin dandeenyu. Fakkeenyaaf akkattam halkan jennee dubbifamaa lamaan xumuruun seera miti. Akkasumas farda jennee barreessuuf faa lamaan dubbifamaa lamaan jalqaba gubbaatti barreessuun seera afaan Oromoo miti. Jecha tokko jabeessuus kan dandeenyu gidduutti malee jalqabaa fi dhuma gubbaatti dubbifamaa lamaan xumuruun dubbifamaa lamaan jalqabuun sirrii miti jechuudha. Kanaaf haala kanaan qayyabadhaa, jabaadhaa, turtiif yeroo gaarii nagaan tura.